hundumti keessanuu baga nagaan dhuftanii kabajamoo obbo Abbaa Gadaa Tashoome miseensota manaajimentii baankii keenyaa akkasumas hawaasa miidiyaa irra namoonni asitti argamtan hundumti keessanuu baga nagaan dhuftan. Guyyaan har'aa kun guyyaan baankiin Gadaa waggaa tokkoffaasaa itti kabajuudha. Waggaa tokkoffaasaa kabajuu wajjin wal qabatee odeeffannoo baankii keenya wajjin wal qabatee jiru qaamni waa'ee baankii kanaa dhimmu hundumtuu akka baran akka hubatan gochuudhaaf briefing dhiyaateera. Haaluma kanaan baankiin Gadaa ji'a 12 dura hojii keessa galuudhaaf qophii adda addaa godhaa ture. Qophii isaa xumuree erga hojii eegalee booda hojii baay'ee hojjetaa ture. Hojiiwwan hojjetamanii fi akkasumas immoo bu'aalee hojii hojjetaman sana dhumarratti akkasuma bu'aa ilaaluu qofa otoo hin ta'in bu'aa hojii hojjennee ilaaluu qofa otoo hin ta'in fuulduratti yoo maal hojjennee yoo maal goone lafa barbaannu gahuu dandeenya isa jedhu qabxiileewwan kanarratti yaada muraasa kaasuudhaaf jechuudha. Ji'a 12 dura yeroo hojii eegalle sarvisii nuti qabannee dhiyaanne yookiin immoo tajaajilli nuti maamila keenyaaf qabannee dhiyaanne baay'ee muraasa ture. Adeemsa keessa tajaajila kana babal'isaa guddisaa sadarkaa isaa ol kaasaa dhufne jechuudha. Haaluma kanaan yeroo ammaa kana baankiin keenya tajaajila guutuu ta'e maamila akkuma waliigalaatti maamila hundumaa giddu galeessa godhate tajaajila dhiyeessaa jira. Kunis bifa lamaan ilaaluu dandeenya. Inni tokko tajaajila idilee laataa jiru jira. Tajaajilli idilee baankonni baay'een jalqaba irratti laataa turan nullee baay'ee isaa kan isaan laataa turan guutummaa guutuutti laachaa jirra. Dabalata garuu haala adda ta'een namoonni wajjin hojjetan ijoolleen reefu dhalatan akkasumas immoo guddataa jiran akkaataa isaan baankii isaanii wajjin guddachuu danda'an ilaalcha keessa galchuudhaan tajaajila dhiyeessinee jira. Warra dargaggoos ilaallatee akkasuma haala adda ta'een tajaajila akkaataa fudhachuu danda'an baankii isaanii wajjin isaanillee akkaataa guddachuu danda'an akkaataa kamitti abbaa qabeenyaa baankii kanaa akka isaan ta'uu danda'an waan isaanitti agarsiisuu fi isaan dandeessisu tajaajila akkasii dhiyeessinee hojiitti jijjiirree jira jechuudha ji'oota darban kana. Kana qofaa miti duudhaalee Gadaa keessa kan jiran keessaa gara tajaajilaatti jijjiirree jirra. Achi keessaa inni tokko dabballee bifa qusannootiin daa'imman umurii isaanii waggaa 8 jiran itti qusachuu danda'an akkasumas waggaa 9-16tti haaluma wal fakkaatuun itti tajaajilamuu danda'an dhiyeessinee jira jechuudha. Warri ijoollee umuriin isaanii waggaa 16 gadi qaban tajaajila nuti dhiyeesse kanarratti duudhaalee Gadaa keessa jiru asumaanis immoo eenyummaa keessan kan ibsu Gadaa guddifachuuf sin gargaara waan ta'eef tajaajila dhiyaate kanatti akka isaan gargaaramaniif gamanumaan imaanaan jechuu barbaada. Dubartootas ilaallatee akkasuma siinqee waan jedhuun qusannoo tajaajila qusannoo akkaataatti gargaaramuu danda'an dhiyeessinee jirra. Namoonni ga'eessa ta'an akkasuma kuusaa yuuba booda irra immoo warri soorama bahan gadamoojjii jennee akkaataa sanatti tajaajila kana dhiyeessinee akka jiru namoota keenyaaf ibsuun barbaada jechuudha. Haaluma kanaan namoonni tajaajila kana barbaadan hundumtuu akkatti gargaaraman odeeffannoo warra hin qabneef odeeffannoo kana warra argattan akkatti gargaaramtan gamanumaan imaanaa jechuu barbaada. Baankii keessan kana qofaa otoo hin taane fuuldurattis haala jiru irratti hundaa'ee sarvisii dhiyeessu tajaajila dhiyeessu yeroodhaa yerootti fooyyessaa akka deemus kaasuun barbaada. Karaa biraa tajaajila liqii fi isa wajjin wal qabatee haala idilee ta'een tajaajila kennaa jirra. Bifa yeroo murtaa'e keessatti liqii kaffalamu akkasumas immoo
daldaltoota giddu galeessa godhatee overdraft yookiin immoo herreega sosochii qabu irratti akka tajaajilaman kan dhiyeessina jira. Kana qofaa miti namoonni hojii biyya alaatti erguu irratti bobba'an akkasuma pre-shipment export credit facilities kanatti illee gargaaramuu akka danda'an dhiyeessina jirra. Kanaaf kan kana fakkaatan tajaajila idilee fakkaatan garuu immoo dhiyeessaa akka jirru akkasuma hubattan barbaadeen jechuudha. Karaa biraa maamiltoota hojiin isaanii gurguddaa ta'e galii isaan fidan akkasuma guddaa ta'eef tajaajila addaa laataa jirra. Tajaajila addaa kana yeroo laannu bifa addaatiin namoota ga'umsa qaban, beekumsa qaban isaaniif ramaduudhaaf akkaataa sanatti hojjetaa akka jiru gamanumaan ibsuu barbaada jechuudha. Baankiin Gadaa baankii biraarraa waan adda godhu keessaa inni tokko tajaajila faayinaansii hawaasummaati yookiin immoo community banking services afaan Ingiliffaan baankota biraarraatii haala addaatiin baankiin Gadaa tajaajila kana kennaa jira. Haaluma kanaan namoota hojii qonnaa irratti bobba'an akkasumas horii horsiisuu irratti bobba'an fi kana hojii wal qabatee hojii hojjetan marsaa 20 ol kan ta'uun leenjii adda addaa kennaa turre. Leenjii kana kennuu qofa otoo hin ta'in fedhii isaanii immoo hordofnee tajaajila faayinaansii dhiyeessaa turuu keenya gamanumaan ibsuu barbaada. Inni kun itti fufiinsaan hojii hojjennudha. Uummata keenya bira gahuudhaafis bal'inaan kan irratti hojjennu ta'a jechuudha. Namoonni kallattii addaatiin karaa abbootii gadaa, haadholii siinqee fi sirna gadaa hojii wal qabatee gurmaa'insi jiru. Akkasumas magaalaa keessattis immoo bifa adda addaatiin namoonni gurmaa'insa adda addaa qaban kallattii community banking kanaan tajaajila keenya argachuu danda'u nullee qunnamuu danda'u jechuu barbaadeeni. Kan biraa tajaajila kennaa turre keessaa inni tokko baankii tajaajila baankii addunyaa irratti laatamudha. Keessumaa meeshaa biyya keessa biyya alaatti ergu, biyya alaatti biyya keessa gashu kana hojii wal qabatee tajaajila gahaa ta'eef guutuu ta'e laataa turre. Akkasuma qarshii biyya alaatti biyya keessatti erguudhaaf kan dandeessan tajaajila laataa turre. Darbee darbee seera biyyatti eegnee immoo biyya keessa biyya alaatti kan ergamu yoo jiraate tajaajila kannas kennaa turuu keenya gamanumaan kaasuu barbaadeeni. Kana qofaa miti sharafa biyya alaa hojii wal qabatee seera biyyatti eegnee bittaaf gurgurtaas dameelee eeyyamaa qaban irratti hojii kan hojjetaa turuu keenya uummata keenyaaf ibsuu barbaada jechuudha. Kan biraa tajaajila dhiyeessinee kennaa jiru keessaa inni tokko lammii biyya keenyaa ta'anii biyya alaa jiraatan biyyoota adda addaa biyya Ameerikaa, Yuroop, Eeshiyaa biyyoota adda addaa jiraataniif tajaajila ta'u akkasuma dhiyeessaa jiraachuu keenya ibsuun baay'ee barbaachisaadha. Namoonni baay'eenis abbootii aksiyoonaa baankii kanaa ta'uu isaanii gamanumaan kaasanii jaraaf illee beekumtii kennuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo ammaa kanas abbootii aksiyoonaa baankii kanaa ta'uudhaaf daayisporaan biyya alaa iddoo addaa jiran bitachuu akka jiran kaasuunis barbaachisaadha. Inni kun akka itti fufu gamanumaan imaanaan jechuu barbaada. Tajaajila baankii hojii wal qabatee bifa adda addaa qaba. Seerri kana hojii wal qabatee bahee jira karaa baankii biyyoolessaa. Haaluma sanaan tajaajila kana kennaa jirra jechuudha. Liqii bifa lamaan laataa jirra. Bifti tokko warra daldalaa fi hojii irratti bobba'anii jiran isaaniif kan laataa jiru jira. Isaan kun tajaajila biizineesii isaanii yookiin hojii isaanii wajjin wal simachuu danda'u, wal gittuu danda'u. Kennuurra darbee dhalli isaallee akkaataatti dhala fooyyessa qabu gadi bu'aa ta'uusaa kaasuun barbaachisaadha. Yerootti kaffalanillee akkasuma kan biyya keessaa waliin madaallee yeroo laallu yeroo dheeraa keessatti akka isaan kaffaluu danda'aniif haala mijate ta'uusaa ibsuunis barbaachisaadha. Kanaan ala daldalaa fi investimentii irra warri hin jirre biyya isaanii keessatti galanii bifa adda addaatiin mana bitachuudhaaf konkolaataa firoota isaaniif warra isaaniif ijoollee isaanii bituu warra barbaadan yoo jiraatan
isaaniif illee tajaajila addaa dhiyeessaa jiraachuu keenya gamanumaan ibsuu barbaada. Warri itti gargaaramaa jiranis akka jiran kaasuun barbaachisaadha. Fuuldurattis immoo bal'inaan namoonni lammii keenya ta'an biyya alaa jiraatan baay'ee ta'uu isaanii wajjin wal qabate tajaajila karaa kana kennuutti akka isaan bal'inaan itti gargaaraman gamanumaan waamicha dhiyeessuu barbaadaa jechuudha. Tajaajilli bifa lammaffaan nuti laataa jirru tajaajila dhalarraa bilisa ta'e haala addaatiin maamiloota keenyaaf laataa jira. Isa kanas kan nuti dhiyeessine yeroo gabaabaa keessatti dhiyeessine kan dura haala hin baratamneen muuxannoo kana dura baankii Itoophiyaa keessa jiruun baankiin haaraas haa ta'u baankiin kana dura hojii keessa ture waan kana hojiitti jijjiiruudhaaf yeroo dheeraa fudhataniiti nuti garuu yeroo gabaabaa keessatti uummata keenya giddu galeessa godhannee hojiitti jijjiiruu keenya kaasuun barbaada. Isa kana guutummaa guutuutti hojiitti galuudhaaf garuu waan barbaachisu keessaa inni tokko karaa amantaa kan laalamuu qabu jira. Sheekota karaa amantaa uummata biratti fudhatama qaban ofitti makuudhaan wajjin akka taane hojjetan gochuudhaan gorsaa isaanii fudhachuudhaan gara hojii galuu keenya gamanumaan ibsuun barbaachisaadha. Waan kana erga ilaallee booda Alrayaan jechuudhaan biraandii yookiin maqaa akkasii kennee fi hojii keessa gallee turre jechuudha. Hojii keessa gallee booda maamiloota baay'ee karaa foddaa kanaa baay'ee horachuu keenya kaasuunis akkasuma barbaachisaadha. Tajaajilli nuti asirratti kennu baay'ee bal'aadha. Karaa qusannoo tajaajila baay'ee laataa jirra. Haala adda ta'eenis immoo bifa adda ta'een umurii irratti hundaa'ee hojii isaan hojjetan irratti hundaa'ee haala isaan keessa jiran irratti hundaa'ee namoota akkasiif haala ta'uu danda'utti tajaajila 8 ol ta'u hojiitti jijjiiruu keenya gamanumaan ibsuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kana qofaa miti tajaajila liqii dhalarraa bilisa ta'es hojjetaa jiraachuu keenya uummanni keenya bal'aan utoo hubatee baay'ee gaariidha. Karaa biraa kafaalaa tajaajila kanas laataa jiraachuu keenya kaasuun barbaada. Ammallee karaa foddaa dhalarraa bilisa ta'e international banking yookiin immoo tajaajila addunyaa irratti karaa baankii laatamu akkuma waliigalaatti guutummaa guutuutti laataa jiraachuu keenya kaasuun beeksisuun barbaachisaa ta'uu isaa kaasuun barbaada. Qabxiileen lammaffaan kaasuu barbaadu IT wajjin wal qabatee hojiilee hojjetaa turredha ji'a 12 darban keessatti. Inni tokko core banking system yookiin immoo maamiloota keenya tajaajiluudhaaf waan nu dandeessisan information technology bitatanii isa kana hojiitti jijjiiranii maamila ofii biraan gahuudha. Kallattii kanaan Temenos T24 yeroo kana keessatti hojiitti jijjiiree jirra. Haaluma kanaan retail banking yookiin immoo tajaajila damee irratti kennaman akkuma waliigalaatti hojii kana hojjechuu waan nu dandeessan tajaajila sarvisii kana irratti jechuudha. Siistemichi nu deeggaraa nu gargaaraa jira. Liqii hojii wal qabatee akkasuma siistemiidhaan hojjetaa jirra. Tajaajila dhalarraa bilisa ta'e akkuma waliigalaatti siistemii kanaan tajaajila laataa irraa international banking yookiin immoo tajaajila ammayyaallee akkatti kennaa jirra jechuudha. Kana qofaa otoo hin taane hojiilee tajaajila international banking wajjin wal qabatee nu barbaachisan keessaa inni tokko Swift jedhama. Isa wajjin hariiroo hojii uumne nullee isaaf kan barbaachisu qopheessine akkaataa kanatti waliigallee hojii hojjetaa jiraachuu keenya akkas gochuu keenyaan kan ka'e baankota biyya alaa jiran baay'ee wajjin hojjechuu danda'u keenya gamanumaan ibsuun barbaada. Baankii biyyoolessaa Itswitch, Telebir, Itiyoo Telekom, Santimpay, ECX, Uni Cash Payment System warreen kana waliin haala gaarii ta'een hariiroo uumnee wal wajjin hojjetaa jiraachuu keenya maamiloonni keenyas tajaajila nurraa barbaadan akka isaan itti argachuu danda'an goonee jirraa jechuudha. Egaa tajaajila laachuudhaaf akkuma jalqaba kaasee
tajaajiloota qabnu isin ibseera maamilootaaf kan dhiyeessinee itti gargaaramaa jiran ibseen jira. Qaamolee immoo kanarratti nu gargaaruu danda'anii jennee yaadne wajjin hariiroo uumuu keenyas akkasuma ibseen jira. Kun hundumtuu erga ta'ee booda maamila bira akkamitti gahaa turre isa jedhu kaasuun baay'ee barbaachisaadha. Inni tokko sarviis chaanaliitti maamila bira gahaa turre damee babal'isuudha, damee doddaatti banuudha. Haaluma kanaan guyyaa irraa kana damee 73 hojii maamilaaf kennaa jiru. Dameewwan kun Finfinnee dabalatee biyyoota magaalota biyyoota kana keessa jiran adda addaa keessatti argamu jechuudha. Kanarraa kan hafe digital banking banking gadaa G digital banking waan jedhuun biraandii godhatee jira. Haaluma kanaan SMS alert jalqabumaa qabnee kan tajaajila laataa turre haala adda ta'een SMS nuti laataa jiru keessumaa security of eeggannoo fi herreega keessa hojii wal qabatee waan jiru siistemiin biraa kan tajaajilan kenne inni kun tajaajila isinii kennaa jira. Maamiloonni keenyaatiin warri tajaajila kana argatan warri information isaanii yookiin odeeffannoon waa'ee isaanii jalaa jijjiiramee isaan jalaa jijjiiramuu isaanii siistemiin kun deebisee yaadannoo ergeef dhugaa ba'uu danda'u yaada. Kanaaf tajaajila kana dabalatee laataa jiraachuu keenya hubachuun barbaachisaadha. Inni lammaffaan gadaa school fi payment system mana barumsaa adda addaa kolleejota adda addaa yuunivarsiitii adda addaa waliin hojii hojjechuu kan nu dandeessisu inni kun illee hojjetaa jijjiiree jira. Maamilota muraasa nu wajjin waan hojjetaa jiran jiru. Inni kun bal'inaan irratti hojjennee namoota addaa bira gahuu akka qabnu garuu kaasuunis gaariidha. Namoonni mana barumsaa qaban baankii kana wajjin hojjechuu barbaadan gamanumaan tajaajilli kun jiraachuu isaa hubachuudhaan akka wajjin hojjetan imaanaa jechuun barbaada jechuudha. Inni arfaffaan karaa digital bankingii guyyaa har'aa uummata keenyaa fi banaa goone ATM card or G card jennee irraa biraandingii isaa. G cardiin karaa tajaajila idilee isaa ta'uu dhalaa bilasa ta'een maamiloonni keenya hundumtuutti gargaaramuu akka isaan danda'an gamanumaan ibsuu barbaada. Baankiin keessa yeroo gabaabaa kana keessatti ATM kaardillee hojii oolchuu isaa hubachuudhaan akka itti gargaaramtan jechuun barbaada. Kan biraa mobile banking haala guutuu ta'een tajaajila laataa jirra. Tajaajilli laatu baay'ee bal'aadha. Keessumaa warri fuel station yookiin immoo bobaa warri gurgurtanii akka wajjin hojjettan gamanumaan imaanaa isin jechuu barbaada. Qarshii baankii tokkorraa gara baankii biraa herreega keessan irraatii gara herreega biraatti baankii keessatti haa ta'u baankii biraatti dabarsuudhaaf haalli mijataan uumamee jira. Akkasumas bilbila wajji wal qabatee kaffaltiin jiran biilii kaffaluudhaaf karaa mobaayil baankii keenyaa waan hundumtuu qophee ta'uusaa fi tajaajilli kun isiniif banaa ta'uusaa gamanumaan ibsuu barbaada. 877 gargaaramuudhaan akka itti tajaajilamtan jechuu barbaada. Of eeggannoo barbaachisu akkuma jiru ta'e jechuudha. Isa kana damee tajaajilamtan irraatti fudhachuu dandeessu jechuudha of eeggannoo barbaachisu. Kan biraa QR merchant payment inni kun illee guyyaa har'aa ifatti hojii eegalsiisne. Inni kun QR koodiitti gargaaramanii kaffaltii barbaachisu iddoo barbaachisutti akka kaffaluu danda'aniif waan gargaaru ta'uusaa ibsuun barbaachisaadha. Ammallee tajaajila karaa digital baankiin gadaa yeroo gabaabaa keessatti fidee dhufe keessaan tokko kanadha. Baga gammaddan jechuun barbaada jechuudha. Kan biraa contact center guyyaa har'aa kana kan ifatti hojii eegalsiisne keessaan tokko baankiin gadaa giddu galeessa qaamolee waa'ee baankii kanaa nagash jedhanii baankii kana wajjiniin hariiroo uumuu barbaada waliin lafatti haala kana mijeessine jechuudha. Contact center uumnee jirra. Iddoon kun lafatti odeeffannoo waa'ee baankii kanaa argachuu danda'an, tajaajila baankiin keenya kennu irratti hubachuu danda'an, akkasumas komiin adda addaa jira yoo ta'e komii isaan ibsatanii
komiin ka'ellee akkaataatti furmaata argachuu danda'u irratti hojjennu ta'uusaa gamanumaan ibsuun barbaachisaadha jechuudha. Baankiin Gadaa ji'a 12 darban kana keessatti hojii hojjetee keessaa inni tokko humna namaa isaa cimsachuudha. Yeroo ammaa kana humna namaa dhaabbataa fi yeroodhaaf nu wajjin hojjetan walitti dabalamee nama 1,100 ol baankii kanaaf hojjetaa jiran gamanumaan kaasuun barbaada. Karoora qabnuun garuu yeroo gabaabaa keessatti lakkoofsi kun dabalaa deemuusaa gamanumaanis ibsuun baay'ee barbaachisaadha. Tajaajila maamiloota keenyaa wajjin wal qabatee maamiloota keenya tajaajiluudhaaf akka nuuf mijatuuf maamiloota keenya bifa adda addaatiin ilaalaa jirra. Inni tokko maamiloota hojii daldalaa irratti bobba'anii sochiin isaan godhan gurguddaa ta'e isaan kana bifa tokkoon ilaallee tajaajila isaaniin malu isaa wajjin deemu laachuudha. Akkaataa sanatti deemaa jirra. Kan biraa tajaajila hojii giddugaleessaa fi xixiqqaa hojjetan isaaniif illee kan ta'u akkasuma namoota isaa wajjin hojjechuu danda'an baankii bakka bu'anii tajaajila gorsaa akkasumas immoo gorsa irra darbee tajaajila baankii faayinaansii irratti kan kennan ramannee hojii isaa jiraachuu keenya gamanumaan ibsuun barbaachisaa. Daayispooraa irrattis bifa wal fakkaatuun hojjetaa jirra. Instituushinii adda addaa wajjin akkaataa kanatti hojjetaa jiraachuu keenya kaasuun barbaada. Egaa ji'a 12 darban kana keessatti hojiiwwan kana hojjennee bu'aa maal arganne yoo jennu karaa diipoozitii yookiin immoo qusannoo uummatarraa walitti qabame yeroo ilaallu biliyoona 3 ol walitti qabanneerra bu'a qabeessa baankummaa yoo ilaalle ji'a 6 duraa istaartaappii irra ture ji'a 6 gara kana jiru immoo keessumaa ji'a adoolessaatirraa eegalee egaa ji'a muddeetti baankiin keessan bu'a qabeessa ta'ee bu'aa buufachaa jiraachuusaa gamanumaan ibsuun barbaachisaadha. Carraa kanatti gargaaramuudhaan baga gammaddan jechuun barbaada. Karaa biraa itti gaafatamummaa hawaasummaa bahuu irratti baankiin Gadaa jalqabumaa qabee waan isa laallatu hundumaa gochaa jiraachuusaa uummanni keenya bal'aan akka hubatu barbaada jechuudha. Kallattii fuuldura keenya jiru yeroo ilaallu xiyyeeffannaa qabxiilee 5 irratti xiyyeeffannee hojjechuu barbaanna. Inni tokko humna namaa wajjin wal qabatee humna namaa qulqullina qabu, dandeettii qabu, jijjiirama yeroo wajjin deemuu danda'u horachuudhaaf istiraatiijii taaktii adda addaa baasnee achirratti hojjetaa jirra. Istiraatiijii pilaanii yookiin immoo tarsiimoo waggaa 5 baafannee hojiitti jijjiiruudhaaf achi keessaa qabxiileen tokko kana ta'uusaa kaasuun barbaachisaadha. Karaa biraa information technology achirratti illee xiyyeeffannee hojii hojjennaa. Yeroon isaa yeroo teekinooloojiiti. Teekinooloojiin yerootti jijjiiramaa jira. Jijjiirama wajjin deemuun baay'ee murteessaa waan ta'eef inni kunillee xiyyeeffannaa barbaachisu kennee fi hojii hojjechuudhaaf akka karoorfanne kaasuun barbaachisaadha. Hojii kan hojjennu kana hundumaa keessatti garuu dursa laannee kan hojjennu maamiloota keenya ta'a jechuudha. Customer centric approach or customer focused deemna jechuudha. Inni kun adeemsa hojii deemsisnu hojii wal qabachuu danda'a. Qulqullina tajaajila laannoo hojii wal qabachuu danda'a. Akkasumas gatii maamilli tajaajilaaf kaffalu hojii wal qabachuu danda'a jechuudha. Kallattii kanaan maamila keenya gammachiisnee nullee wal wajjin guddachuu akkaataa itti dandeenyu irratti xiyyeeffannee hojjechuudhaaf karoora qabannee jirra jechuudha. Qabxiin inni arfaffaan guddina fufiinsa qabu yeroo hundumaa qabaannee deemuu qabnaa isa jedhudha. Inni kun yeroodhaa yerootti kaayyoo kana galmaan ga'uudhaaf kan dandeessan waan hundumaa hojjechuun riisarchii dabalatee sochii adda addaa gochuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e ilaalcha keessa gashinee hojjechuudhaaf karoorfachuu keenya gamanumaan kaasuun barbaachisaadha. Inni dhumaa xiyyeeffannaa kennee kan laannu hojii keenya irratti dhiibbaa kan uumuu danda'an keessumaa guddina baankii kan gargaaran qaamolee adda addaa wajjin wal ta'uudhaan hojii hojjechuun barbaachisaa ta'uusaa waan irratti amanameef jaarmiyaalee gurguddaa biyya keessa jiran isaa ta'anii biyya alaa jira waliin hariiroo uumnee hojii gahaa ta'e hojjechuun xiyyeeffannaa keenya fuuldura keenya jiru keessaa inni tokko isa jechuudha. Dhumarratti baankiin Gadaa bifa adda addaatiin hojii isaa hojjechuudhaaf
balballi keenya banaadha. Balbala qofaa miti sammuun keenya banaadha jechuudha. Akkas yeroo jennu waan maamilli jedhu dhaggeeffachuudhaan waan qaamni na ilaallate jedhee waa'ee baankii kanaa information odeeffannoo inni jedhullee tajaajila hojii wal qabatee ta'uu danda'a, fuuldura baankii hojii wal qabatee ta'uu danda'a. Odeeffannoo dhufan sammuu qulqulluudhaan dhaggeeffannee baankii keenyaaf gara gargaarutti jijjiiruudhaaf qophee ta'uu keenya ibsuun barbaada. Karaa biraa investimentiidhaaf namoonni baankii keenya barbaadan yoo jiraatan bifa abbootii qabeenyaatiinis haa ta'u bifa biraatiin nu wajjin akka hojjetan waamicha koo ibsuu barbaada. Baay'ee fayyaa ta'aa ulfaadha.